Garaarra gartee aadaa nama arrabsuun dubartii arrabsuun ganda nama arrabsuun qaama saalaa dhiiraa fi dubartii oduu adda akka baan maara jedhanii uummata addunyaa dhaadheessan kanaaf feemasii jedhanii bira dhaqanarra. Oromoo kadha geeman hundi siita biyya lafaatti deemtu hin hodhattu makiina safii hin barattu bajaajii oofuun barattu mancafiqaa diibaafachuu hin barattu hin qaraatu hin qoffarattu geeman qaba jetti duba. Alam wancaa narraan nafina jetti kadhattu yaatu hunda. Kada gooftaa dheeraa karaa jalaa isin haa baasu. Oromoo sadaqaa addunyaan nu barsiiste. Oromoo qabeenya meeqa deemaa biyya teenya qotadhaa lafa. Biyya abbaa isaatiif haadha isaa lafa qotuu dhiiseeti deemee gartee ababa bannaat ababa adurree naa kannaa jedha sirra adurree matakkaana. Leenca jedha alee akkas kunoo akkana laal biyya leen akkana dalagatan seenis Waaqni illee kan hin dafqin nyaatin jedhamti. Ekkasi waaqni dafqaa kan ofii maal jettan ustaad? Konkolaataa biyya kanatti manjafiqaadhiitti konkolaataa ofatee konkolaataatiin manjafiqaadhii ofatee akkasaa wallaallee malee gara sanaa badame. Maashaallah akkana dubbiin waa hunda hatta dhiisaati Nabi Muhammad dalagachuu ture hatta Yesuus Kiristoos dagartee eenyu muka maarree soofu jedhe dalagadhaa boo isin barsiisan dalagadhaa qotadhaa nyaadhaa. Oromoo isa takka mana goojjoo qorqorroo tokko hin jaaratiniiti baadiyyaa gabaree isin jedhee si arrabsaa barii fi baadiyyaa dhufee Finfinnee guyyaa lama achi taa'ee baasa bora baafatee si arrabsaa bara. Finfinnee amma gamoona Finfinnee keessa jirtu tun tan Oromoo seetanii hundi siidhaata amma gartee Daawit keessa jiru kunis gana hin jijjiirra keenya taate gana abbaan isiidhaa maybii boqotee jira abbaan isiidhaa ammoo gamoon tun hin jirti kan keenyaa miti bara kan Duubaa isanis keenyaa miti keenya gana jaarra waan namaati jalatti suuraan kaanu qorqorrumatee ta ganda sareen bira wow jettu sani ganda kee baadiyyaa ta'e gandi kee jechuma ganda harree fi waan jedhan udaanuma ofii karaa xoqeete kanatti waan kiyya jedhee kana fuunfatee jedhan walii galee Oromoo tadamo waan keenya Haacaaluu arrabsa guyyaa fadhe keenya jedha guyyaa fadhe kan ofiin arrabsa guyyaa fadhe Arsii geessan guyyaa fadhe Jimma guyyaa fadhe Wallagga guyyaa kana Oromoo kutaa kudha takka tan arranfamin hin jirtu kan boolla qabrii jiru ol bahee gubame wayaan isaa Haacaaluu arrabsan raayyaa arrabsan daaqoonota ustaadota barsiisota isa naggaadee isa horiitiisu kan lafa qotu hunda arrabsanii akkasii haasaa abbo dadhabne haasawni dubrummaan qabu jedhanii beektaa numa haasawwan akkanatti. Abbo Mu'aaz. Abeet. Ati boo waan hundumaan guutu dhabata. Wallahi ogummaa rabbi nu haa kennu maal goona gaa sammuu kanan kanuu kan itti fayyadamna. Hayyuudha dhugaa akka kanatti oromummaa fi sinquu qabdaa amantii fi sinquu waan hunda kee waan qabdu hundatti osoo warri feemasoota isin jettan warri feemasoota amma gartee biyya Ijiptii kana jiran qaama saalaatiin feemasii ta'anii bana ani uummata kana amata 17 duraan sagalee ta'u ture warra mana hidhaa fidee addunyaa kana maan naseesin hin qabu sayxaana qofaan wanni hoostii geestii kiyyaran fidini malee ati qofaatuun dhufin irra kuna dhufte atiisi kanaan durayyuu hedduu si jaalladha garuu akkan caalisi jaalladhu na godhe geeta maal akka eessatti argamta? Finfinnee Gullallee Madaanaalemii. Maashaallah abboo harka keetitti haa galtu qabe dhaqaa gurbaa kana bira fudhadhaa rifeensa kan qabne dhaqaa bira ka uffata hin qabne dhaqaa ganda sana ganda kana maal afaan walitti qabnaa maal uffataas walitti qabnaa gartee amantii adda qabnaa waltee aadaallee walitti qabna yaa gartee Oromoo wal kabaja biyyi ta Oromooti bosona kan jiru jaalmarroo keenya masaraa kan jiru abbichuu keenya Jawaari kan addunyaarra cawu keenya anaa ka TikTok keessa jiru keessanii maal feetan isin mallazi ka biyyee jala jiru biyyeen itti salphattu walii galee so kanaaf inshallah akkasii jabaa nama dalagadhu baradhu amantii islaamaallee quraanaas dubbisi yes okay dubbisi quraanaas dubbisi kitaabuma sayxaanillee katabee argite dubbisi walii galee beekumsa wayirraa baratta walii galee simmiitu biyya lafaa kanarra namni waa dubbisu sammuusaa kana yes one second saboo ijoollumaa fi mootummaa firaa dadhabne bara kana so wallahi nu rakkiste ijoolleen akkuma feete karaa hantuunni jedhan hantuunni ijoolleen karuma fi maangaduma fi baafatara deema mootummaanis karaa isaa malee seera isaa malee yoo hordofne warra qilinxoo qaallitti garaa biraan jiru
ati dalagachaa makiina safiirraa xayyaara si haa baasu obbo rabbiin namaa kenna waa hunda hattu numannatin maleeti dalagadhu dafka kee marfe waanni hodhituun san si haa waraantu dhiigallee asirraa baastu nyaadhu dafka kan kee dalagadhu karaarra deemtee kadhattu waaqayyo sin godhin dalagadhu baradhu nyaadhu ammoo eesaayin dhufe maaliif waaqayyoon dhiira godhee na uume maaliif biyya lafaa kana jiraadha garamiin deemaa kana gartee riflektii godhi tiinkii godhi itti yaadi biyyi lafaa kuni namni biyya lafaa kana yeroo gabaabdu jiraata bara baraan namna jiraatu takkan argitu abbaan abbaa keetiin jiru abbaan abbaa kiyyaan jiru waggaa 30-50 kana boodaanis hin jiraadhu abumaas biraa dhufa anaafeetis biyya lafaa kanarraa hin dhabamna kanaaf kaayyoo qabaachuun goolii qabaachuun gartee waa qabaachuun waa nama barbaachisu kanumaan sin jaa baga wal baranne gaafaan finfinnee biyyaa bee ati ni hun dhalanne gaafaan an biyyaa boo amma 26 dura ni hun dhalatte ni hun jirtu bakka ati jirtu waaqayyoo beeka dubbii waaqayyoo turte beekte so baay'ee nu booda dhalate joolluma nu booda dhallee nuti gurdiifne faa dhufee nu arrabsaa bar jara na bara ani mun jaarsaa bar arreeduman xiqqaa kana qofa argitanii kanatti ijoollee na seetanii inni kiyya sirra guddaa Where's the key? Where's the key? Yaw barumsi inside go Brent barumsi keellee ariifidha yaw barumsa amantaa kee gaafa barsiistu namatti tola baay'ee garuu nama yeroo baay'ee namoonni tokko gaafa si wajjin galan nama arrabsu namni inni jala taa'u immoo jala goreellee yeroo si arrabsu yeroo tokko sana malee arrabsoon keellee barna kolfisiisanaan dubartiin gisee na dhuftee naan loltee na arrabsite amantii kiyya arrabsite ayyaana gartee ati guyyaa laguusti moo maaliin jedhaan mee maali galla guyyaa laguu qabdu dhufini jedhaan beektaa tiktok irra dhufini in cubbuu yakka dalayda in dhufini jedhaan dhiirri noo guyyaa nu arrabsu dhiirti dhuftee guna arrabsitu haadha manaa maybii si biraa boqotee moo sira ebdeen jedhaan teeka maaf dhufee naan lolan ani hojii sarraatanyaa isaatii miti tiktok irra dalayna namuutu abiyyiinu yoo dhufe umaanu godhuu hin danda'u sirra bar waliin arginu mee maaf naan lola kanaaf namu manoo fi ciisee nyaata shabakaan boru namarratti du biyya arabaa baate Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri rifeensaa bira deemaa jettaniitu. Warri rifeensaa bira deemaa jettaniitu mi finfinneen jiran illee boodni deema. maat turkiin daqina warri rifeensa qabne turkiin daqina gurbuma kanarraa muradha Uffatanii qaba garuu rifeensa. Uffatanii qaban deema bakka ganama daawit kana biran deema. ani waa hunda argeen jira caammaa qofaan hin argine waa hunda hin qaba dhagaa bira yes come here rabbinu wala fi sabbo wal jaalanna oromo warri kiristaanaa yoo jala kana jiraatan yeroo barreeffadhaate ol baasin baafna ustaaz murti dara guutuna hinna it's right here gammachuu fi warra si jala jiru kana dubbisa. Aboo daawwitiin natti ta'an hin beeku akkanuma gurbaan kana laphee kiyya keessa seene manguddoon dubbisu har'arraa jalqabee ijoollee qarree qeyroo tana malee manguddoon mataan hubatabbatte. Gammachuun kun islaama muslimuma. Gammachuun nama shaataa qabate. Eshi Biiko dubbadha. David kan following godhaa qo'ime. David mi'aatilleen harka achuma ol qaba. Uffata irraa gaafaan dhufe suma biratti hin hodhadha yoo waaqayyo gooftaan achi nama fadha rabbi jedhe. Takkaan hodhan Oromiyaa tana takkaa achi biyya tanaa bee takkaa achi deebi'ee hin beeku. Osoo hunduun rabbi itti nu haa deebisu. Dida ustaad akkas jettanii hayi. Sasagantuma rifeensaati boo maa rifeensi keessatti yaa jedhan. Wayyoo eenyu maqaan isaa ta'u David kunoo Salamoon moo Daawit kunoo. inni gammeedha garuu musliimadha. Gammeedha gammachuu. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam jirtu boo. Akkam boo. Abboo isin naataatan. Nageenyi badhaadha. Namaan na bilbilu jira abboo osoo makana bulookin isaan godha wallahi lazim bulookin isaan godha halkan jaartii isaa biran taa'u bulookin isa godha in bilbilin wallahi ma booda bilbiltee ani bulookin isa godha ay akkuma raataan oromoo tana yoo so wangeelaa sauti hin jiru quraanaa sauti hin jiru nama wajjin haasaa'u jira gana David design wajjin haasaa'u mana sagantaa waa'ee design har'a haasaa'u jira. Banam nama huccuusaa wayaasaa hodhachuun beeni nama arrabsaa bara amma makiinuma saffii tanaan si arrabsa huccuun tun hundini hodhamte nama hodhe dizaayina godhe
kala foqotuun beene gabareen nyaata gabaree gootee mal abbichuunu gabareen jiraata nyaata eenyu tolcheef yes 1 second kaabbo gabare kareetis hoolaa sin jedha ka biyya arabaa dhaqee hoolaatis hoolaa foon hoolaa firee nyaata re'ee arrabsammoo hoolaa jedhe ummata kana rabbi sin argisiise anamo biyyuma lafaa tanaan jira boo qabri irraa isin dubbisu jira imbo qanne madure gadaadha biyyuma lafaa tanarraa jira Ameerikaa jedhan takka Are boqotiin umurii dheerat. Amen. Undi keenya waggaan kana jira. Maybe borun jira do rest in peace jedhaniiti. Nun dagatina cubbuu keenya sira Waaqayyo nu haadhiisu. Ta social media irratti hojjenne ta namatti hojjennes irra nu dabra yoo nu kannitan malee gubboo malee tanis isinii kan nu dhiisa. Abbaasaa keessaa gabbee. Ada saa keessa gabbee dubartii akkamitara ammas dalagee dubartuma tana barbaada waan bira anan barbaadu bar anami simi dubartii arrabsamoo wayyo maal jedhe jambeeta namni nama jedhe jedhan bar yaa oromoo wal arrabsuu dhiisa nama